جوكيسب أنت كومنتي نكت ترى ما عندنا قلب نطيت نغري ما تبرتينا ما خيسة سينجلتي ترى أنا دي بجرا برا إسين ما تو سينجلتي أيان دبرتي مالين ديسو أيان دبرتي مالين ديسو لكن أيان دبرتي مالين دهم بيخودتي خد ترياتي خد تاسفود دي ردهيف خد واتي دي ردهيف اسفودو دبرتي مال دبرتي دلون كاني دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت هردفتوتا في كبجمتوتا داوتوتا كيا وروني تاتن هندي كيسانو الشمار كفوني سنججا ماليني هرّا وانتي قباني دفني وان أيان أسرتي آرتي دبتي جيچودا كومنتي هدون اللي براي في جرا هاتا ومالي جيچودا وانتي ربنا ما كني هندي داني الحمد لله جراني فلاتاني مجاتين تاني ofii jaalattee yookaan barbaaddeeti miti ka shamara deettee fi haa ta'u malee jaarsisi fuudhuu qaba, jaartii biraa fuudhuu qaba, kan dhiira fuudhuu qaba. Wanti kun duraan maatii keenya keessallee waan nama jiru dubartii haati takka yookaan immoo harmeen takka yoo shamarran irra deddeebitee deette dhiira argatuuf jaartii biraa fuudhanii jechuudha yookaan jaartii sanirraayyuu shamara malee dhiira argachuu dhabuu danda'a. Sardabbiin qadara ganama namaa katabee haa ta'u malee ayyaan hedduu aartee jirti, hedduu boottee jirti koomantii viidiyoo isiit irratti akka argitan kanatti jechuudha. Sila aaruu hin qabdu maaliif wanti koomantiidha isii fi jaarsi isii wanti murteessanii jiraatan isaantu beeka saniifuu wanti isii aarsu tokkollee hin jiru jechuudha. Saniifuu ayyaan hin aarinii hayzoosh miira keessa seentee jirti dhugaa dubbachuuf. Ijoollee shamara sadaffaa daa'ima sadaffaa argattee jirti. Sadaffaallee shamara deettee mala daftee dhiira argatuuf tuunuu osoo hin guddatiin taane irra dabalte na fakkaate. Akkasumatti dhiirri hin jiru jedhee shamara argattee haa ta'u malee koomantii irratti hedduu aarsee jira. Hedduu aarteetiin miira addaa keessa seentee jirti jechuudha. Dhugaa ijoollee warri koomantii kunniin akkana jettanii hin barreessinaa eebbisaa malee jechuudha waan hin taane hin barreessinaa maaliif isinillee wanti har'a harka keessaniin barreessitan boru isin gahuun isaa waan hin oollee jechuudha. Isin waan deettan hin beeytanii jechuudha. Rabbi waan namaa kennee isatu beeka malee wanti ofii isaa jaalatee jiniinii ofii isiitii jaalattee shamarran hin finne ofii isaati jaalatee dhiira hin finne jechuudha. Hundaayyuu Rabbitu namaa kenna. Waan akkas ta'eef wanti isin hiriiriri jettaniif hin jiru. Shamara jechuun ilma namaati. Dhiirrillee shamarrillee wal barbaaddi waliin malee hin toltu jechuudha. Mana biraatitti ka dhiirri dhalatu baay'eetu jira jechuudha. Saniifuu Rabbiin dhiira siif haa kennu ayyaan abshir. Miira keessa hin seeninii waan namni barreesseef jettee wanti miira keessa si seensisu wayitu hin jiru jechuudha. Abshir siin ja'a hin aarin jechuudha. Garuu baay'ee si aarsitanii jirtan warri koomantii kee yaala fiffiidanii waa barreessitan kun jechuudha. Harkaa qusataatiin hin barreessaa jechuudha. Ayyaan dhugaa maaliif garuu shamarran qofa deetti ati. Shamarran da'uu keetiifitti aartaa? Jaarsi kee osoo fuudhee dhiira argadha jedhee osoo jaartii fuudhee hin aartaa jedhee gaafii kiyya kun yoo dhaggeeffattu taate jechuudha. Wanti si aarsuutu hin jiru. Shamara jechuun waa hunda namaaf caalti. Waa hunda jechuudha. Maaliif nama shamara argateetu beekaa jechuudha. San waan ta'eef Rabbiin siif haa guddisu. Rabbi bakka ati barbaaddu san siif haa gaanii. Inshaallah bakka ati yaadde san Rabbiin siif geessee nama si argisiisu Rabbi si haa taasisu. Akkasumatti dubbiin hin dhumatu dubbiin dubbii dhala jedhanii Sumayyaan har'a miira addaa keessa seentee jirti. Namni akkanatti intala ammatee yookaan ofitti qabee haga fe'ellee yoo ta'e nama kamiiti. Nama osoo niqaa hin godhatin akkamitti dubartii takka harkaan qabata akkanatti laphee ofiitii irratti ciibsa. Ana piraank godhanii jettee miira keessa seentee jirti. Na sobanii duraayyuu waanuma godhanii fixanii har'a piraank jedhanii viidiyoodhaan natti fidan jettee Sumayyaan hedduu aartee jirti. Garuu ani eeyyameefii jira. Akka inni jaartii fuudhu yeroo hedduu eeyyameefii jira jetti. Haa ta'u malee eeyyamteefii jirti garuu inni maaliif karaa kanaanii
fuudhuu yookaan immoo karaa kanaan fuudhuuf akkas godhe. Hiriyyaa fi isiitu walii galee akkana isa godhe jetti Sumayyaan jechuudha. Sumayyaan baay'ee itti dhagahamee jira. Sagalee isiin dhaggeeffattanii waan isiin jettuuf garuu araballee hin fuudha jedhee araballee eeyyameefi ture. Araba sanillee hin fuune garuu maaliif akka inni akkana godhe naaf galuu hin dandeenye. Haa ta'u malee ilma musliimaa ta'ee akkanatti mucattii wajjin wal hammatee garana godhee nama gaddee hin fakkaatu, nama gammachuu qabu fakkaataa jetti. Garuu ilma Arsiiti haa fuudhu. Dura yoo saba biraa waan fuudheef Oromoo fuudhuun dirqama isaa ta'ee jechuudha. Maaliif warri isaa Oromoo akka fuudhee barbaadan Arsii waan ta'eef Arsii fuutee Arsii nutti fiduu qabda jedhaniini akkana wixa godhanii isiilleen shamara waan deetteef dhiira argachuu qabdaa jedhaniini shamaratti fuudhan. Innaa warri sagalee kiyya kana dhaggeeffattan biraan naagaa isiniin jedha. Maaliif ilmi mucaan dhiira argatuu qaba. Shamara bicha argattee isiilleen shamara bicha deetteefi waan san ta'eef laazim jaartii biraa fuudhee ilma dhiiraa argachuu qaba. Saniifuu mucattiin bareedduu tanaa shaashoo tanaa intala Arsiiti Oromoodha ka dhalatu Oromoodha. Saniifuu saba biraa nurraa dhiisaatiin saba ofii akka fuudhuuf maatiin walii galee akkanatti isaa gurguranii jechuudha. Isaa kennanii jechuudha. Garuu piraankii osoo ta'uu baatee dhugaa ta'e bareeda. Maaliif saba biraa fuudhurra saba ofiillee fuudhanii ilaaluun dirqama jechuudha. Intala Arsiillee fuudhee arguu qaba. Dirqama kun. Innaa akkasii Sumayyaa bataam yaasaazinaalli jedhanani. Garaa nama nyaatti garuu. Innaa akkasii kunoo isiin baay'ee tokko gadditee jirti. Baay'ee tokko aartee jirti. Halkanii guyyaa boottiin fakkaatee ijji ta'ee jira. Garuu ani obsa siif haa kennu daa'ima keetiif rabbiin umrii si haa kaa'u. Jabaadhu ilmoo keetii guddaa. Innaa akkanatti inni hammatee maal jedhee ofitti qabee ani gara obboleettii isaa ta'uun ooltu wanti kun piraankii ta'uun oolu uummata piraanka godhaa jiranii Sumayyaalleen akka nama aaree minaa akka godhattu uummatuma piraanka godhaa jiran malee waan dhugaa jaartii isaan fakkaattu fira isaa ta'uun ooltu. Miira addaatiin Sumayyaan akkanatti ol baatee dubbattuuf namni waan jedhu laaluu barbaadan malee natti fakkaatu. Allahu a'lam. ለገቹ የሚመስለው እሱ እኮ ነው የሚመስለው። ልክ ምንም በቃ ሲፈጠር ባለ ትዳርም አይመስልም። ቪዲዮ ነው እስኪ አቅፋት እንዴት አይኑ እንደሚቅለሰለስ አሁን ቢላ አለኩም። ይሄ ፊት ማለት ነው እንዴ! ይሄ ፊት የማይፈልግ ሰው ፊት ነው። በቆሎ እያረረ ይስቃል አለ ያገሬ ሰው ነው። የሰይድን ፊት አይታችሁት ልጅቷ በግድ አስገድደው የሚያገባት ሰው ይመስላል አይመስልም? ወላሂ በቃ እንጂ በጣም ተደስቶ ምናምን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት ነው ኒካ የሌላት ሴት ልጅ ደረቱ ላይ ለጥፎ የሚያሻሸው? አንድ ጓደኛዬ ምን እንዳለች ታውቃላችሁ?